hojii nutti laatte hundasaa xumurree jirra. Kanaaf maallaqa keenya nuuf laadhu. Tole, maallaqa keessan anatu isiniif dabarsa. Argita haadha manaa obboleessa keenya. Ishee lubbuudhaan jiraattee jennaan qabeenya abbaa manaa isheeti. Natti falmuu dandeessi. Kanaafiyyuu ishees rukutamuu qabdi. Deema! Ishees qabaatii rukutaatti ajjeesaa. Kan ishee walii galtee keessa hin jiru. Kanaan nuti walii galee isadha. Isa immoo haala gaariidhaan sii xumurree jira. Kanaaf maallaqa keenya nu laadhuutii hin deemnaati amma. Kaffaltii kan isiniif raawwatu anadha. Kanaafiyyuu ishee lubbuudhaan jiraattee jennaan qabeenya abbaa manaa ishee sana natti falmitee narkaa fudhachuu dandeessi. Anaanis immoo warra gumaa na gochuu dandeessi. Kanaafiyyuu deemaatii hordofaatii ishees lubbuu ishee balleessaa. Kaffaltii kan isiniif kaffalu anadha. Dachaa godhanii isiniif ilaalla. Kanaaf dhageessaniittu hojii keenya itti fufnee akkuma ammaatti ishees hordofnee abuutii qabna. Garuu gaafa sochootan of eeggannoodhaan socho'aa. Ati immoo hojii kee siif laatame sana seeraan xumurti. Tole boos. Deema. Leta. Abbaa manaa koo leta. Wayyuu leta. Leta ijoollee keenyatti gatii leta. Eenyutti na laattee leta. Leta jaarsa koo leta abbaa manaa koo. Leta eenyutti na laatti. Leta ijoollee kee leta. Gamara. Dubartii toos jira natti fakkaata. Kunooti daa'imni ishee. Daa'imni isaanii ajjeefamuu qabu. Isi kana boodii duuteetti waan ta'eef hin fayyadu. Dabaree dubartiitti hordofnaa kun. Hordoffiin keenya hedduu qaba. Atis boor lafa kana kaadinaan qabeenya abbaa manaa keetii kana natti falmite anaan immoo warra gumaa na gochuu dandeessa. Kanaafiyyuu immoo bis lubbuu keessaa baasuun qaba.
maaltu waa kaayiree jiru? Maanni kun ijoollee? Baratame keessa dhalanne ijoollee. Maa inni dhadhanii adda dhalagatanii? Maanan godhamee kana tuni lubbuu laaluun gatee deemaa? Fuudheen guddifadha malee ijoollee koo. Wayyoo anaa nyaata. Isheen kan akkam goote amma cubbuma isaa. Cubbuma isaa hin dandeessi adaraa Waaqayyo. Fuudheen guddifadha bakka. Akka fedhe haa ta'u. Maali? Jaarsa kana ijoollee namicha amma argateetu baatee deemaa jira. Kanaaf maallaa goota beektaa? Eenyu jedhu? Eewuudha! Akkam jirtu? Nagaa keetii? Nagaa. Nagaa Waaqayyoo na galatu. Maal noori malee? Lakki anoo isin biran dhufee. Taa'e maal gurbaa? Lakkiin taa'u kaleessa yeroo isin ijoolletti warra lakkuu fuutanii deemtan isin faana deemeen isin hordofaa ture. Lakkuu maaliyaa? Lakki ani ijoolletti isin irraa fudhachuun dhufe osoo hin taane waa'ee isaanii sababii beekuuf inni isinitti himuu dhufe. Sababii isaanii beektaa? No sababii isaanii beeka. Akkam turani maal isaanitti himuu dhufte? Ijoollettiin maatiin isaanii haaluma adda addaatiin irraa du'anii jiru. Ani immoo isan isinitti himuu dhufe. Maatiin qabanii amma? Maatiin isaanii irra hin jiran lakki. Anu jira maatii foolleeti. Maal jette ree? Waraqaan kun erga isaan guddatanii naana barbaadanii waa'ee isaanii ibsa waan ta'eef bakka hin jiruus waraqata kanarra kaa'eeraaf ittiin naana barbaadanii. Sumaan ittiin barbaadu? No yeroo guddata. Shoo fayyaanaa ta'e obboleessa akka gurbaadha. Nagaan na waliin taa'u jettee hoo? Tole. Jedhi gaa.
Asaantiin jirtu. Mee kottaa isiniin barbaade ijoollee ko. Abbaa maal ta'ee abbaa koo? Tagaame. Ilaa ishee kanatu mee herrega kanatu sirrii naa dhufuu deeji kunis na diddeetti. Mee naa jedha naa ilaalaati. Tole abbaa. Eeyyee. Inni abbaa. Fixanii ijoollee shoo 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 naa hojjettaniittu Abbaa. tataa gamee. Ijoollee ko iji keessan isa qaroomu gamtaan keessan acimu ganaasi waan baay'eetu isin eeggata ijoollee ko ganaa gara magaalaa dhaqxanii kutaa 11 fi 12 achi barattu waan ta'eef tokkummaa keessan uummadhaati adda waliin baasina. Nama hundumtuu fira isiniif haa ta'u walii wajjin nagaadhaan jiraadhaa ijoollee. Dullumi kun dhufteetti ijoollee isin tokko taati cimaati walii wajjin gamtaa uumaati adda waliin baasinaa daraashee akka ittiin walii wajjin jiraadhaa. Waan ani maqaa keessan aantiif asaantii jedheef immoo yeroo adda biraan isinitti hima. Malee ergaa isin ergadhu naannoo dingatoo beektu. Naannoo dingatoo sana nama isin beekutu ni wayii bira jira. Isa fi dayila ta'inaa fiddu. Abbaan jalqaba fidee bira gahee fidee dhufe na biraa badhaasa qaba. Deemaa deemaa muka deemaa.
Jijjiira. Hap. Yaa. Jijjiir. Jad. Kai, ani nama dadhabaan barbaadu. Kai. Erga kana xumurtanii booddee amma gara shukuutti dhukaasuutti isin dabarsa. Kanaaf immoo yeroo biraa irratti gaafa diina keessan qabdan haa ta'u yeroo itti nama kamuu nama isinii ol ta'u argitan gara laafina tokko malee ajjeesuu qabu. Nama isin irratti dhaadatu yoo argitan qabeenya abbaa keessanii kan falmu wayii kan isin irratti humnaan boonsi isin ta'uu argitanii jennaan rasaasa kanaan adda isaa keessa otoo waan tokkoon isaanii adda isaa keessa lafa keessa. Kanaaf gara laafina tokko malee kadhagaa gara laafina tokko malee eenyuufiyyuu gara laafina. Sababii kana amma yerootti shukutii kan dhukaasuu isin agarsiisudha. Laal waan achi dhaabbatee jiru sana akka nama rukkututti rukkuttu. Dhageessanii? Isinii garaara miti? Laal. Akkasitti waan tokko otoo irraa hin kaa'atin sodaa tokko malee otoo irra hin mahin wanta achi dhaabbatee jiru sana. Qabsi. Harka keetu irra hin mahin qabadhu. Wanta achi dhaabbatee jiru sana rukuttee uffistaa jechuudha. Sirreessa. Qabadhu harka kee sirreeffadhu. Hin sodaatin. Sodaa of keessaa balleessi. Dhugaasi. Yeroo ammaa isin jechaan jira. Qabi sirreessi. Qabadhu. Yaa. Dabali. Ayyee. Gaarii. Sodaa. Miira sodaa of keessaa balleessi. Maaliif dee? Diinni kee siif garaan laafu. Diinni kee yoo si arge sodaa tokko malee si rukkutee lafa si buufa. Sababii kanaayyuu sodaa of keessaa balleessi. Atis wanta achi dhaabbatee jiru sana akka nama rukkutee sodaa otoo akka isaatti hin qabaatin rukkuttaa jechuudha. Shakkii sirreeffattee yaa jedhu. Jedhu. Eeyyee dabali. Eeyyee. Yaa. Gaarii. Amma kallattii maal gara hojii biraatti isin dabarsa. Kun asumarratti goolabameera. Hojiin keessan amma tokko gaarii. Sababii kana amma gara gommaa harkisuutti isin dabarsa. Diina keessan jala akkamitti akka fiigdanii baatan dadhabbii tokko malee qaamni keessan kamuu ispoortiin puushaa isin hojjechiisu kun gommaa harkisuun kun jabina keessanii waan isin fayyaduuf amma gara gommaa harkisuutti isin dabarsa. Lafaana kottaa.
Tole, erga hojii kana xumurtanii amma ergaa tokko isin ergaa achi deemtanii deebitu. Dhageessanii mana aadde Lidiyaa deemtanii dookumentii mana ishee keessa jiru tokko mana aadde Lidiyaa dookumentii mana ishee keessa jiru tokko buusanii deebitanii dhufu. Garuu immoo yeroo deemtan of eeggannoo guddaa isin gaafata. Maaliif ree? Gaafa mana namaa seentan wantoota isin quunnama waan hin beekneef of eeggannoo cimaa isin gaafata. Waan gootan immoo ofitti amanamummaadhaan sodaa tokko malee raawwatu. Tole, wanta humna keessanii olii irratti beektu isin iyyuu wanta gootan. Sababii kanaaf of eeggannoodhaan amma gara mana aadde Lidiyaa deemtanii dookumentii mana ishee keessa jiru naaf fuutanii dhufu. Tole, isiniif galee amma kallattiidhaan gara hojii keessanitti galaa. Turtanii ijoollee koo. Abbaa dhufneerra. Shoo ulfaadhaa ijoollee koo. Kanumaan gaheedhuma kana arguun kooyyuu waan guddaadha. Eenyutu moomo'e? Ishee caaluuf yaalii hedduu godheera garuu abbaa ishee injifachuu hin dandeenye. Anis immoo yaalii hedduun godhe garuu ishee injifachuu hin dandeenye. Baay'ee gaarii. Kanan barbaades akkasii wal caaltan hin barbaanne kanuma laaluudhaafin isin ergee. Umuriin keessanis tokko lakkuudhas dhalootaan tokko waan taataniif wal caalmaan barbaachisu baga Waaqayyoo kanaan nu ga'e kaan deemna. Fayyaataa ijoollee. Shasha ijoollee koo as jirtuudha. Baguma Waaqayyo kanaan ga'ee kana na agarsiise mana keessanii ispoortii hojjechuu keessan kanaaf iyyuu waan dabraa waan inni agarsiisan qabduu natti waan ani ilaalu. Abbaa isinitti agarsiisnu? Eeyyee mee natti agarsiisaa ijoollee koo. Tole abbaa. Baay'ee tuntan hin galluu dhalleelaa kanan naannoon. Tole abbaa qotaan hin deemna. Hin dabalatu. An manuma hin jiraatu hojjedhaa kottaa sammuu ijoollee. Tole abbaa. Auntie, abang ko parang nag-inalala. Tol. Abba, mana abba ko sino ko ba? Kumain na ba ang iba? Auntie, abba suka maru da sikot. Abba, mana dari sino ko ba? Meruku ba mo ako? Abba ko mata di dufira. Meruku ba jolle ko? Mana yana sige sino abba? Duste? Eh, Dak. abba suka ko ba mana yana sige sino? Ila me jolle ko. Abba, Wai mana yana na isati. mali abba. Kan koi baranuma. Mali tu abba. Isa wa nakasi kana. Anam kasina wai mana yana isati. Isinumti tokkummaa keessan qabaadhaati. Tokkummaa keessaniin cimaa yaa ijoollee koo hankoo baranuma taate. Mali tu abba ko. Maali gawaan achi dhufe maal godhu mini? Abba ganaa jiraatu misi kaa mana yaanaa deemna maaloo. Amma akka gootani Abba. Ofiin dadhabe yaa ijoollee koo. Mali. Abba. Waa isinitti himaa asiin amma ammaatti hin barre fakkaata. Maalin barree abba? Ani isinii guddise malee ijoollee Maali? koo. Abbaa keessan miti. Ani mara jechuudha. Abbaa kun abbaa kan biraan qaba. Abbaa kun abbaa kaa mana yaanaa deemna maaloo. Abbaa kai. Warri keessanis hin jiru jedha homaan jedhuuti. Jabaataa ijoollee koo gaame akka gootani intiniidhaaf immoo warra keessan baruuf immoo laa kunoo asirratti galmaa'ee jira. Asirra jiraati galmee waan
hundumtuu asirratti galmaa'ee jira maatii keessanii ittiin barbaadattu jiru. Qabeenya ani qabu immoo qabeenyaan hundumtuu kanuma keessanii walumaanii. Abbaa nuti malee qabeenyaan barbaannu abbaa koo. Ijoollee koo. Egaame. Abbaa nuti malee barbaanna. Abbaa Antiko, karicha sina buah sina. Anu bebu garu, asinat pakai terjuju, asuman demo. Anak garu asinat pakai. Kotong mau pulang makanan akan pergi nyerah. Udah masuk ke dalam mana nanti asuman ada bono kerja. Kalian lagi kemana nak? Robson. Cikitti unin bareeddu? Bareeda. Maal goonu re? Sanaaf dhiise. Tole. Kootu! Siin jedhama nageessui. Maal waan taateef hin si ajajam? Eenyu akkan ta'e hin barre jechuudha.